Kabajamoo maatii YouTube channel furtuu akkam jirtu nagaan koo kabajaaf jalaala jirtan sana qabacha har'a barnoota gabaabduu tokko isin fidee dhufe hanga dhumaatti na hordofa kanatti wajjin laallu bilbilli keenya kan nama xalafamee jiraachuu isaa mita akka adda baafannu mita akka irraa hiiknu waliin baranna. Sheekii gochuudhaaf ittoo istarii masilaalii fi 61 masilaalii goone bilbila yookiin sarara keenya irratti dawwalla. Istarii masilaalii 61 goone sarara harka qabnu irratti dawwallee laalla yookiin simii keenya irratti dawwallee sheekii goona. Gaafa dawwallu akka kanatti nuu fida. Akka kanatti nuu fide taanan hidhamee hin jiru jechuudha yookiin xalafamee hin jiru nu jala akka kanatti fide taanan no jedhee hunduma isaa kanatti nuu fide taanan hundi isaa noo taanan hidhamee yookiin xalafamee hin jiru jechuudha. Kun baay'ee gaariidha. Garuu fakkeenyaaf simiituu irratti bilbillee xalafamee jiraachuu isaa cheekii goona. Istarii masilaalii 61 masilaalii itti dabaltanii bilbiltu. Sarara lammaffaa yookiin simii lammaffaa irrattan bilbilee isin agarsiisa. Simii lammaffaan isin barsiisuuf xalafamee hidhamee waan jiruufi cheekii gochuufi. Akka kanatti isinii fida. Lakkoofsa irratti hidhamee wajjin isinii fida. Lakkoofsa irratti hidhamee wajjin fida. Lakkoofsa kana irratti hidhamee jira. Sagaleen garsanatti forward ta'aa jira jedhee agarsiisaa jira jechuudha. Akka kanatti cheekii godhachuu dandeessu. Hidhamee jiru kana irraa eeguudhaaf immoo masilaalii 61 masilaalii jennee bilbilla. Lakkoofsa yookiin sararicha irratti bilbilla jechuudha. Masilaalii 61 masilaalii jennee gaafa bilbillu irraa cabaa jechuudha. Lammaffaa irratti gaafa bilbillu irraa caba. Startii jedha xiqqoo eegaa nuun jedha xiqqoo eegnaa akka kanatti fidee jira jechuudha. Kunoo disabil hasbeen disabil ta'ee jira call forward jechuu barbaadeti. Guutummaatti cabee jira irraa badee jira jechuudha. Irraa haquu dandeenya. Amma irra deebinee hidhamee jiraachuu isaa cheekii yoo goonu hidhamee hin jiru jechuudha bakka. Hidhamee hin jiru. Mee cheekii haa goonu. Istarii masilaalii 61 masilaalii goone lakkoofsa sarara lammaffaa sana cheekii goona. Gaaf cheekii lammaffaa irratti gaafa cheekii goonu sababiin isaa lammaffaa iinee turre waan ta'eef. Gaaf cheekii goonu hin jiru jechuudha. Inni kood istartiidha. Eeguu qabna jechuudha. Xiqqoo ishiin eegdu ittiin jarjartanii jechuudha. Ariifattanii eegdu. Iddanii gaafa jettan isinii fida ofuma isaatiin kun akka kanatti fida jechuudha. Kun maal jechuudha? Irraa hiikameera jechuudha. Irraa hiikameera. Salphumatti haalota kana lamaan fayyadamtanii hundi isaanii noonoo waan jedhuuf irraa hiikameera. Haalota kana fayyadamtanii bilbilli keessan bilbila biraarratti hidhamee jiraachuu dhiisuusaa ittiin adda baafachuu dandeessuun isiniin jedha. Itti gargaaramaa fayyadamaa bilbila keessan cheekii godhadhaa isin fayyaduu danda'a waan ta'eefanii. Karaadhaaf isiniif qabadhee dhufee kana fakkaataa asumaan like subscribe gochuu hin dagatinaa. Buloota keessan biroofis sheerii godhaa nagaan naa tura.